ونسايا ربنا ما ورق بين ثاني سري لتخن دبته غرغلي ما ورق بين ثاني كنن يا سعود مماسيسيا الذين يأكلون الربا وريد على نياتيا الذين يأكلون ورنياتا الربا جتون دلا توفتا باسني نمرق بين ثاني غورتني خنياتيا ربا وغاني في جنة ربان درانو غوسا ترباتمي في سدي جيجو مرغمان ayya gosa 70 fi 3 gosa 73 keessa qarraa olii je inna arba riba jechuun irra guddaa ribaadha irdu rajulil muslimi jemma naamusa gurbaa muslimaa tokko tuquudha wajji walqixa je irraa gadiin isaa moo haadha fi fuudhuudha wajji walqixa jemma ribaan irraa gadii at least xixiqqisheen isaa nama haadha fuudhe je gariin nuti dee kaabaa biratti nama haadhatti dame je saniifuu sanii wajji walqixamma saniifuu ribaan gosa baay'eedha bakka ribaa tan hoggaage Umar ibn Khattab mooy waata janogu way irra booddeen ayata ergamaa rabbii rabbuufamtee waa'ee ribaati jaajan saniifuu ergamaan bakka ribaa tanatti sirritti amwanni addanaa bahin jirtu jaajan Umar ibn Khattab way odoo ergamaan silaachi booda xiqqoo dhaabbateetu bakka tana sirritti danuu baasee jaajan saniifuu ribaan nama dhiba ayye allazina yaakuluuna warri nyaatan arribaa jechuun warri dhala nyaatayya laa yaquumuuna jechuun hin kaan min quburin qabroota isaanii irraa yoomal qiyaamati guyyaa qiyaamaa qabrii isaanii irraan ka'an illaa kamaa yaquumu akka ka'utti malee alladhii yatakhabbatu shaytaanu inni jinni lafaan dhodhoytu suyya min almasi jechuun maraaturra yookiin tuqinsarra akka nama gartee tuqinsi jinniidhaatti jiru jechuuma nama gaggabdoon itti jirtu yamma kaafaminsisaa abnormaalitiidhaan kaa jechuuf deeman magaa mataa gaddeebi'ee kaamillisaa samitti ol deebi'a jechuuf deema ذلك يجون خني والنساء مدتف بأنهم قالوا إسان جاني تنافي باتي سببية جتشورا إلا كما يقوم جتشون أتخا أتماليج الذين امتشي يتخبطوا الشيطان شيطان لفان تتم جمع إن شيطان لفان تردو من المس جتشون تقيتي را تقنسر را يخي ققب دور را مراتور را جيا نمو مجنين سينتي خيس جرتو ققب نتجرو جتشوما namni sun mataan laqajjee lafa gaddeema jechuudha niinkaayoo jee ol ka'uu hin dandayu saniifuu mataan isaa lafa jira akkuma nama saniitii kaa'insi isaanii guyyaa qiyaamaa qabriirraa hoggaa kaayyaa zaalika jechuun kun wanni isaan mudateef bi'annahum qaaluu isaan ni jaanii tanaafi innamal bee'u jechuun bar daldalli bittaa fi gurgurtaa mislu ribaa ifiifuu akkuma dhalaati amma maal jechuu deeman isaan gurguruma rabbiin halaal godhe kanaa'uu didda jiran jechuudha garibaan haraami jettan gurgurrii yookiin daldalli isinitti jirtan kunis akkuma dhala nuti nyaannuutii jechuudha jarri kun amma bittaa fi gurgurtaan halaali jechuu yaadutti hin jiran jechuudha saniifuu silaa amma akkas jechuu yaadanii maal jedhan innama ribaa mislul beey'i bar dhalti nuti itti jirru kun akkuma daldalaati daldalli eegaa halaal ta'e ribaan maaliif haraam ta'e duuba jechuu silaa saniifumma isaan daldallummaan halaal ta'uu sanuu inkaaraa jiranii jechuudha sanumattuun amanne jechuun mala saniifuu maal godhan wanta rabbiin halaal godhe haraami wajjin wali fakkeessayya wa halallahu albay'a tanaa rabbiin ammoo daldala halaal godhe wa harrama ribaa jechuun dhala nyaachuu san haraam godhe saniifuu waan rabbiin halaal godhe fuudhanii waan rabbiin haraam godhe fakkeessan faman jaa'u namni isatti dhufe maw'izatun gorsi min rabbii isaarraa kan itti dhufe fantaa ka dhorkame horii dhalaa kana nyaachuurraa falahu maa salafa wanni madura dabre tanuma saati san kafalin jennuuni dhalan madura nyaatte kafalin jennuuni jayya wa amruhu jechuuni waa'een isaa immoo ilallahi garuma rabbiiti jala murree himuu hin dandeenyu jemma wa amruhu jechuun amriin isaa ilallahi gara kiyya deebiti san anaatii tukkaan isin godhu beekaa jemmagaa ta dabarte immoo kafali isiniin hin juuje ka je'eenyu rabbumaa jammaatis saniifuu murtiin isii guyyaa qiyaamaadhaati sii dhiisuu baadhuus guyyaa qiyaamaatiya ومن عاديشون نمنتي ديبي امو تلا نياچودتي فاولئك اذا كثيرون اصحاب النار والريبدات هم فيها خالدون يبد خيستي افودا نمني تلا نياتو جيچون نما حكام ربي جدي جايا ثاني فو يبد خيستي افودا مالي ايغا ربي رات اور كي بودتي ديبي جيچوما وار ربي لا حرام غولي تكا حلال جي يا دي نياتي ثاني فو ور عذاباتي عذاب خيستي افيا garte akkuma shirkii godhee rabbiin bakka tanatti
yoo fuudhanii miskiinaa kennan hokkamii amma nyaachuu jechuun ira guddatti namni waan hojjeta kanumaan nyaadhaaf hojjetaa jechumaaf jee malee gaalib dubbate malee uffatuu fi dhuguu fi manaan tolfachuu fi akkasuma fira keetiin gargaaruu fi miskiina kennuunis sanuma taate jechuudha. Wannummaan kennatuun jiruuhu wooma silaa isii halaal ta'e kennata malee anfiquu jenne reefuun tanaa maal jee rabbiin meecha walitti min xayyibaati maa kasabtum je halaalii waan silaa naggaddanii daldala keessanirraa halaal kennadhaa jemma saniifuu haraam kennatuun hin jiruu jechuuf deema jechuudha. Fakkeenyaaf memma horii baankii maallaqa keeytee achirratti dhalate hisaaban isii sanirratti dhala hoggaa fudhattu isii san akkamiin godhaa yoon isaan sanii dhiise jarri fuudheetu waan biraatiin fayyadamee muslimtoota faan dhawaas garagaleeti akkamiin godhaa. Ulamaa'onni gariin maal jan bakka tanarratti achi fuutee waan paablikii takkaan hojjechuu ni dandeessaa jan. Useymiin ammoo aayata quraanaa kana eeysa kaayaniituma ulamaa'onni kas jaanii waan san murteeysanii hin ta'u wanni kasi ummataan balleessinaayya jalqaba ogguu maallaqa kaayattu antiyyata qalan qabneen kaayadhe jettee himuu qabda malee ummata kaafirtootaa wajjin wal fakkaatuun hin jiru. Mee eegi gayyaan inni nu gana dubbata. Eeywa. Namni bakka san hojjetu buluuqa keessatti maal jettee baratte baabaa ribaa keessatti la'ana Allahu aakila ribaa wa muukilahu wa shaahidee inuuta biraatiif ootamidha. Kan ifii nyaatu kan nama nyaachisu haragaatti ta'ee bira dhaabbatee isuma san irratti ragaa ta'u saniifuu wakaatiba'u barreessaallee jaluma naqi jemma katimi uunoo dubbii garteemma abadummoo fakkeenyaa namni tokko mana baankii keessa hojjetaa jennu katimi baankiin duuba akka jirtutti horma dhalaa qofa guututti moo hin taane kam horiin inni hojjetu sun horiin saatis keessa jira chuma keessa katimi saniifuu horiin namticha sanii akka jirutti horii dhalaati jetteetis murteessuu hin dandeessu guututti moo hazalee sabisitti kun dhugaami waa hedduu jira isaanummaan sun waa baay'ee hojjetanii bar maallaqa dabarsuun inni jira akkasuma sharafni inni jira wantoota adda addaa jira wanni isaan hojjetan horiin isaanii akka qabanitti cuftu horii dhalaati jechuuttis hin taane kitaaba irratti hin arge waan kana maallaqa ka'umsaa sanni ka hodhatanimi mallaqni ka'umsaa san sheerii adda addaa walitti dhufeeti sheeriin san immoo warri sheerii qabu san maallaqa san tirfii ribaa sanuu amataan waan qasalamuuf jira. Ati ijoolleen teenya kana hojjanneetu deemta? Maal hojjetan sila? Wakaatiin mana murtiin hojjetin. Yamaa qullaa horii bakka ta'a firraa bira qotaa firraa dhiisaa qalbii irratti. Maal? Liqii kennee ji'a tokko naa deebita jee kenne maallaqa iyyasanirraa yoo daftee naa kennete qarshii shaniin sii dhiisa. Kun ifiif dhiisu jira bar. Laala amma fakkeenyaaf bakki ribaan jirtu simu ribaan bakki jirtu abbichuma kennu kanaatiitu tirfii fi muraa deema jechuudha. If muruu odoon ta'in namarraa ifi murachaa deema. Fakkeenyaaf qarshii 100 nama kenneeti baay'ee takka boodanaaf deebisaa beeki. Yoo baatii takka boodanaa deebisu baatte qarshii 5 irra keessee naaf idda ja'a. Akkasiin hoggaan maatii baatiin sun dabarte ammas gurbaan miskiina yaa bulee ta'e qabu naa dabarsin maatis. Haaya qarshii 5 itti daata 10 lakkumaa wanni tun wal dhalaa deemte jechuudha. Dhala hoggaa jenne kasimma. Fakkeenyaaf ati imma liqii galchitaa jennu namarraa liqii fuutee qarshii 100 fuutee gizee galchuu deemte yaa bulee ta'e waan naa obsiteef hoodho qarshii 10 wajjin sirratti idee jettee kennite uumaan qabdu jetun. Ergamaan alayhi salaatu wassalaami gaala tokko faa namarraa fuudheeti liqii fuudhee garagalee gaala lama faa galchaa ture jechuudha. Saniifuu namni gizee yoo fedhinnaa ta'etiin kennite uumaatii miti. Dhala jechuun yoo abbaan ifi irra kaayyate dhala jaamti malee sanatti garmitu uumaatii miti. Ibbisa dheedhi isaan kennan kun maali?
midhaan san deebisaa kasini fakkeenyaaf amma maallaqa kenneeti maallaqa namarraa fudhateeti booda gatii maallaqa sanii midhaan kennaa kasii jentan baay'ee caalaa waa addanaan baan immoo amma fakkeenyaaf mee waan takka isin yaa'imu amma laan waan takka qamisa tokkoon si gurguruu deeman kasini qamisa kana yoo gatiisaa amma kennite laale yomma naa kennite qara 50 yommoo baatii lama booda naa kennite birrii 75 kafaltaa gatiin tun amma maal taate wal dhabdee jirti jechuudha. qarshii 300 fudhata ifiif kenneefimi re ifiif kenneefimi ati kanaafas dhiisaa hin gargaarin fedhuu rakkatuu baatu qarshii 300 irraa fuudheeti midhaan kitaala guutuu kenneef kasimi wayi abbichi inni kennuuf kun jeeni re meet dabaas malee addan baafne bar ibaqaal yamaaqullaahu ribaa jechuun rabbiin horii dhalaa barakaa keeysaa haqa jechuudha. horii dhaltitti seente barakaa keeysaa haqa wayurbi sadaqaati jechuun horii sadaqaan irraa kennamtummoo ni tirfeeysa. yama haqu jechuun keeysaa haqa je arribaa jechuun horii dhalaa barakaa rabbiin keeysaa haqa jayya suni kuma laalleetu zaahiruma kanaa ugarru jechuun magaa warri horii baankiitiin hojjannaa ju'u dhalaayyooniif ka'ee fuudhee kasaareetuma harka duwwaa deebi'aa jira. wayurbi sadaqaati jechuun horii sadaqaa yookiin zakaan irraa kennamtu ni tirfeeysa. والله لا يحب ربي إن جالته كل كفار أثيم جتون شوف أنا ما أكان كفرة أثيم جتون دل